بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي وأحبتي في الله وبليان كينك بجمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكم جرتني تنجيني ربي سنهاجي الدنيا كيس جيران نكنا كيستي وانت ربي نومف أكيس بينه حق أدلينه جنة فجنة آخرة كيستي ملكوينه أكتم عذاب guyyaa akiraa keessatti qophaa'esan jalaa akka baanuuf rabbi addunyaa kanarra nu fide. Addunyaan ganda qormaataati, ganda hujiiti, ganda keessatti dalagannu, ganda keessatti boruu kennaaf hojjetannu jechuudha obboleeyyan kiyya. Egaa addunyaa kana keessatti namoonni tokko tokko kasaaraa keessatti tokkoffaa yoo bahan akkasuma namoonni tokko tokko illee milkii keessatti tokkoffaa bahan. Guyyaa har'aa kana seenaa keessaa takkatti qabannee dhufnee jirra. Seenaa keessatti wanni laallamu akka fakkeenyatti guddaa bakka qabdi waan taateefi kanaafuyyuu wabil mithaali yattadihul maqaal wabil mithaali yattadihul maqaal akkuma jedhamu fakkeenyaan yoo waa namaa himan waa ifa namaa bahanii jedhamee akkuma mammaa kan jiru sanitti seenaa namaa kana keessatti inshaallah maaltu akka nama kana mudate boodarra maaltu akka tahuu danda'ame wajjin kalaalu ta'a akka addaan hin fagaanne. بسم الله الرحمن الرحيم مجان كون جيرين نسار دي اشياء كيس جيراتا درجة جيسا عمري إسا كيس تجدو غلي ستوري مجان كون هيرو ديرا داف هيريو تسا ورو تربين بيني ورو تاكان الدنيا قفا ولتقبو في ملك دولار قفا هورچو كايو نساني تهمالي كنين آخرا كيسا قودة تكهين قمني ور دينا كيسا حتى صلاة عبادة صوما في حجي كيسا قودة تكهين قمني ummata akkanaa kana wajjin imala isaa taasisaa ture mucaan kun. Osoo imala kana yeroo dheeraadhaaf isaa wajjin deemanii bishaan bahar keessa meeshaa bishaan bahar keessan deeman qaama isaanitti gadi dirachuudhaan yookaan godhachuudhaan bishaan bahar kana jala deemanii warqiiwwan garaagaraatii fi albuuda garaagaraa kanneen bishaan kana jalatti argamu kanneen bahara bishaan kana keessatti argamu guurachaa turan yookaan soqachaa turan yeroo dheeraadhaaf akkanuma dalagaa turan. Ifi isaati mucaan kun seenaa isaa kana yeroo himu maal jedha? Yeroo hedduu azaana masgida azaanamu yookaan lallaba masgida irraa bahu dhagayaa ture garuu ammoo maalummaan isaa waan natti hin dhagayamneef jecha hiika itti kennuu hin turre jedha. Jechuun owwaachaa takkaa owwaadhee hin beeku jechuu isaati. Takkaa dhagayee masgida kana dhufee hin beeku jechuu isaati. Azaana garuu ni dhagayaa garuu guddaa bakka hin kennuu fi sadarkaa na biratti hin qabu masginni illeen walumaa galatti khayriin tamiyyuu na biraa bakka hin qabdu haala kanaan umrii keenya dabarsaa turre jedha mucaan kun. Egaa yeroo dheeraadhaaf akkana dabarsine guyyaa tokko hiriyoota keenya wajjin gara bishaanii imaluudhaaf meeshaa nu barbaachisu hunda guuranne gara bishaan bahar kana imaluudhaaf dhufne. Bishaan bahar kana dhufne gadi seennee bishaan bahar kana jala gadi dabrine marti keenyayyuu gara hajaa keenya yookaan ammoo waan silaa barbaannu hojii keenya irratti bobba'uudhaan adda addaan facaanee hojii keenya eegallee jedha. Dingatuma osoo hin beekin akka tasaa tahee meeshaan anduuda kiyya irratti hidhadhee deemadhuun kun keessaa xiqqoo atabalasha'uudhaan meeshaan tubboo duwidarraa oksijiina yookaan qilleensa gara funyaan kiyyatti ol naa dabarsu xiqqishuma waa tabalasha'ee keessaa waan biraa osoo hin beekin kama bishaan utaalee funyaan kiyyaan gara kookee kiyyatti na seenu bicha arge jedhe. Walam ashcur waan takka hin beekne an jedhe bishaanuma utaalee kokkee na seenu bichaa arge dingata jedhe akka tasaa tahee wanni bakki teenan jiru kun jala bishaaniiti bishaan bahar jala dukkana bishaan bahar kana jala falli naaf hin jiru du'uu malee jedhe. Walumaa galatti hafuura baafachuu dadhabe bishaan bahar akka isin marti beektan akka namni marti beekutti bishaan hadhaawaa yookiin kuraawaadha. Bishaan hadhaawaa fi yookiin kuraawaan kun bakka kanatti yeroo inni natti seenuu jammare du'uu kiyya yookaan ammoo addunyaa irraa godaanuu kiyya dhibbaan dhibbatti beeke. Wabil jumlati matagala haasawa isaa kana keessatti maal jedha gurbaan kun yeroo du'uu kiyya yaqqanfadhe gaa wanni godhuun bakka kanatti falli waan hin jirreef shahaadaa qabachuu kiyya murteesse dafee shahaadaa tiyya jechuudhaaf ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah jedhee addunyaa irraa galuu waan dirqamanitti ta'eef dafee shahaadatti fiigee jecha ashhadu jedhu kana jechuudhaaf yaalii godhee ashha jedhe jedha. Ashhadu jechuudhaaf yaanni isaati garuu ammoo ashhadu jechuu osoo hin dandayin ashha haga jedhu qofa jedhee achi booda achi bira dabarsuu dadhabe jedha. Wa subhaanallah
rabbi bakka maleetti nun qabini jechuu dadhabe irra deebi'ee yaale ammallee jechuu dadhabe haatti bira dabarsuu dadhabe irra deebi'ee yaale ammallee achi bira dabarsuu dadhabe bakka du'ee homaa jedhee dingatuma ana ka harka ofirraa fuudhe akka tasaa ta'ee rahmanni rabbii kiyya naa deebitee tubboon kiyya walitti naa deebi'ee qilleensi qabbanaawwan meeshaa duuda kiyyarra jirurraa gara funyaan kiyyaan ol seenuu jammaree baffadhee hafuura baafadhee kanaan booda bishaan kanallee deemee keessaa bahee bishaan bahar kana alatti jechuudha meeshaa kiyya keessaa waan bade sirreeffadhee qaama kiyyallee hafuura baafadhee qilleensaraa hafuudhadhee tasgabbaa'ee erga jedheen booda waddaadhee qulqulleeffadhee xaharfadhee dhufee bishaan bahar kana keessatti bakkuma yeroo awwalaa san itti qabame itti mokortiin kun yookaan musiibaan kun narra gahuu danda'e kana dhufee bakki teema sanitti fi makaanin lam yasjud ahadu lillaahi qabli bakki ta'e namni tokko achitti na dura rabbii guddaaf sujuuda jedhamee hin yaadamne san keessa dhufee bishaan bahar kana jala dhaabadhee rabbii kiyyaaf sujuudee jira jedhee mucaan kun seenaa bareedduu kana nuu hima. Egaa an guyyaa sanirraa dhaloonni kiyya kalaallamu namummaan kiyya kalaallamu maalummaan kiyya uf baruun kiyya waan uumameef waan rabbi nu uumeef guyyaa sanirraa jedha. Osoo guyyaa san musiibaan sun yookaan rakkoon sun na mudatini an silaa nama dunyaa akiratti illee honga'e ta'uun kiyya ni kajeelama. Garuu amma ammoo badii duraan dabrite ibaada irraa garagaluu fi hiriyoota fabbadootan hunda isaaniitiyyuu har'aan booda lagadhee jira. Falillaahi alhamdu washukru galanni ka rabbii kiyyaati. Har'aan booda dharaa fi dhugaan addannaa baatee jirti. Haqaa fi baaxila saddaan baafachuu danda'ee jira jedhee mucaan kun egaa haala bareedaa kanaan seenaa bareedduu tana nu hima obboleeyyan kiyya. Haga jirru dalaganna haga jirru hojjetanna seenaa tanarraa barannee har'aan kana akiraa kennaaf galaa keenya kasiin qiyyabeeffannee borii kennaaf haa dalagannu obboleeyyan kiyya. Addunyaan gabaabduudha. Akhiraan ganda zalaaqeeti. Ganda waan dalaganne waan hojjetanne waan dubbatanne yoo rabbiif qofa kataanu taate achitti milkaa'uu dandeenu. Ganda ammoo waan asirratti hojjenne badii taate munkara taate wabil jumlatti uuma waan silaa shari'aan hin jaalanne yoo kadalanu taate achitti jazaanis azaaba ibiddaatii fi hongee fi diqqeen dhangalaniitii kana maagalfamuu ta'a waan taateef nu marayyuu nama addunyaa akirallee milkaa'e khayrii dunyaa akiraa rabbi walitti isaa qabu rabbiin haa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu.